Konferensiin jalqabaa manneen murtii shari'aa magaalaa Adaamaa fi manneen murtii idilee magaalichaa geggeeffame. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoot Husii labsii heera mootummaa bahee hordofuun akka magaalaa Adaamaatti manneen murtii olaanaa shari'aa kutaa magaalaa 3 keessatti hundaa'uun hojii eegalanii jiru. Haa ta'u garuu hordoftoonni amantichaa dammaqinaan itti fayyadamuu irratti hanqinni waan jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu sosochii hubannoo uumuu taasisuun gahee sarraa eegamu ba'achuu akka qabu dhaamaniiru. Waggaa tokko daa'ima ganaadha. Wanni hedduun akka barbaachisu beekamaadha. Kan manneen murtii shari'aa kennallee kan kutaa magaalaa 3 keessa jiranis akkas ta'uu isaan hubattanii kan kana booda jiru cimsuu akka dandeenyu mariin akkanaallee barbaachisaadha. Hawaasnis beekee bal'inaan naannoo kanatti dammaqina hin qabu waan ta'eef namni hubatee namni amantaa musliimaa keessa jiru achitti fayyadamuu wanti isa dhorku hin jiru waan ta'eef isa kanarratti dammaqinaan isinis irratti hojjettanii karaa masgiidaanis gorsa garagaraa gootanii namni garasiif fayyadamuu akka danda'u. Qaadii muummicha mana murtii shari'aa waliigalaa Oromiyaa kan ta'an Sheek Abdul Jabbaar Toluu akka himanitti saganticha mana murtii shari'aa fi mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaatu waliin ta'uun qopheesse. Sagantaa kanaanis rakkoo hojmaata lafa qabsiisuu irratti mul'atan haala waliin ta'anii furuun danda'amu irratti marii gadi fageenyaa taasisuuf akka ta'e himaniiru. Dura dursee konferensiin kun akka biyyattiittu yeroo sadaffaatiif ka godhame dura godina Arsii Bahaa irratti goone eegasii godina Baalee Bahaa Gindii irratti hojjenne sadaffaan ka'amma Adaamaa irratti ta'e kana wanni konferansii kana barbaanneef qaadonni keenya kan mana murtii shari'aa dalganiif majlisni Adaamaatii fi imaamman du'aanni magaalaa kana keessa jiran qindoominaan akka harka wal qabatanii rakkoo jiru ka shari'aallee yoo jiraate waliin furatan wali akka mari'atan akka harka tokko ta'anii waliin dalagan ka jedhu irraa kaanee isa bu'uureffannee qindoomina qaadotaatiif fi majlisaatiif imaamman masjidaatiif du'aata Adaamaa jennee kanaaf goone. Qooda fudhattoonni saganticha irratti hirmaatan tokko tokkos konferensiin akkanaa qophaa'uun isaa gaarii ta'uu himuun kanaaf manni murtii shari'aa kun jiraachuu isaa uummanni musliimaa beekee karaa haqa qabeessa ta'een dhimma isaa xumurachuuf akka itti fayyadamuuf hubannoo hawaasaaf kennuun murteessaa akka ta'u himan. Konferensiin kun dhugaa dubbachuudhaaf konferensii addaati. An akka dhuunfaa kiyyaatitti konferensii yeroo duraatiif keessatti hirmaadheedha. Sagantaawwan babbareenni akkanaa kun gama wanni shari'aatiin ka wal qabateetiin mana murtii shari'aatiin wal qabatee qophaa'u as dura baratamaa miti. Haga tokko ka jiru karaa majlisaatiin sochiin ciccimaan jira malee karaa mana murtii shari'aa islaamummaa qaadii kanaan akkanatti hin jiru. Kun yeroo duraatiif ka hawaasni bal'aan itti gammadu gaafii hawaasa bal'aa ka deebisu rakkoo hawaasa bal'aa hiikuu ka danda'u jedheetiin yaada.